بارك الله لكما وبارك عليكما أستاذ مرخديري بما شملكها ويوما والانهراب لارقد دروما بارك الله لكما وبارك عليكما أستاذ مرخديري بما شملكها ويوما والانهراب لارقد دروما بسم الله جدين دبيكو إيقالا الرحمن الرحيم مودي أبا مالا يومك إساتين إيقال دبي نوفك جيلا مكان سافرتودا كم بنتو بالبالا صلي وسلم يا رب على رسول الله محمد الأمين أفضل المرسلة ملكي نفتاسيزي من خينيا فعلا السلام عليكم رمضان هندي كنين هردفتاني كرا محمدي دين اسلام ارقا جوداف جبادو قمدي سلام ما يردي ربي كي عبدي ملكي صفاتا تجرو كنك هندي اسلام ما يردي ربي كي عبدي ملكي صفاتا تجرو كنك hundi kan gammachuu malee kan hin jirre gaddi kan gammachuu malee kan hin jirre gaddi barakallahu lakuma wa baraka alaykuma ustaz marhadiri bima shumilkaha wayyuma walinharabu largadda duruma ya bisi bisi le jolle bori fabdi bagahar geisani jimsatani abdi gaila horajon khairi guda kabdi umri te sangudu jirada wal maddi bagahar wal argadani misrun hundi me gurranaf kenna wan bultin dubbada bulti islam ajejum bakkisa guddada nama ijare be khubbe ka dubbisa jabada singilton himbe khanu hijiti sada namni bulti islam ijare jirunsa milkida namni bulti islam ijare jirunsa milkida بارك الله لكما وبارك عليكما أستاذ مرخديري بما شملكها ويوما والانهراب لارقد دروما بلتي إسلاما ججون ريرو جرودي سنة إرقم ربي داندي أنبيودي جرورا حق عبدو جاللا فهمنتي قائل دقادا هم توران نمولشيتي جرينيا حواسم مادانا مافجبيسيتي ماتي ديني كبوف كايو جبيسيتي قائل دين كابدون مقام تشيفتي Guyaan keenya har'a gaa'ila milkiiti guyyaa gammachuu jabaa Ustaaz Umariif maashooti gaa'illi isaanii sunnaa nabiitiin jaaramti khayriin duniyaaf diinii isaaniif argamti walqixni imaanaas isaaniif guutamti barakallahu lakumaa janna isiniin hundumti argaddaa gamada milki wa hundadi argadda gamada milki wa hundadi barakallahu lakuma wa baraka alaykuma ustaz marhadiri bima shumilkaha wayyuma walinharabu largadda duruma bultiin baraka qabdu jiru waliniti hariiroo nam lama hawaasa ijaarti soddummaa irraa kaate firaa faante taati isaan irraa
kaatee ilmaan faffacaati namoota lamarra bijaaramti sababaan kanaadhaa beekyaa ikhwati maddisaa jaalalaa deemsa dhugaati maddisaa jaalalaa deemsa dhugaati Ustaaz Umariif maashoommina dhaggeeffattu bultii milkii qabdu isiniif haa taatu kan ilmaan gaggaariin isinirraa argamtu ilmaan ilmi bartee diin rabbii qaddamtu biyya lafaa kanaaf kan furmaata taatu ibaadaa rabbiidha kan hogguu raawwaddu bilisummaan islaamaa harka isaanii taatu mee amiinaaf jedhaa isiniin eebbisaa horaati dagaagaa margaati lalisaa akka shari'aatti ilmaanis baay'isaa qabeenya horadhaa duniyaa heddummeeysaa firoo mallee fuufaara himaan dubbisaa ilmaan xiqqaaf guddaa diiniidhaan guddisaa waliin umrii tuuraa kaarra geessaa harriidhaas filadhaa ibaadaa jabeessaa wal horaa baay'adhaa biyya hunda keessaa wal horaa baay'adhaa biyya hunda keessaa barakallahu lakuma wa baraka alaykuma ustaz Umar Khadiri bima shumilkaa wayyuma walin horaa buulaa gadda duruma kan milkii haa taatu gaa'illi keessanii isiniin argatiin dhoortuu fi mortuuni akka dammaatti walitti isin haameessu rabbii guddaanii akka shittootti walitti isin haa urgeessu rahmanii dhabama haa taatu hin haftuun keessanii dhabama haa taatu hin haftuun keessanii yaa ustaaz Umar koofa walii baraa maashinii wajjiniin umrii waliin tuuraa lama tahaa ciisaa baay'adhaa wal horaa harrii waliin filadhaa turaa bara baraa homaa hin sodaatinaa abshiraa abshiraa homaa hin sodaatinaa abshiraa abshiraa Ustaaz Umariif maashinii wal argattanii karaa halaalaatiin wali mari'attanii bultii ijaarachuudhaaf wal gaggaafattanii ulaagaa guutuudhaaf maatiidhaaf himtanii baga gammaddanii hundumtii keessanii baga gammaddanii hundumtii keessanii barakallahu lakuma wa baraka alaykuma ustaz Umar Khadiri bima shumilkaa wayyuma walin horaa buulaa gadda duruma barakallahu lakuma isin lachuu barakallahu lakuma bultii gammachuu barakallahu lakuma ilmaan argachuu barakallahu lakuma rakkoo dagachuu barakallahu lakuma kanani argachuu wa baraka alaykuma wal mararfachuu khayrii waan hundumaa daddabalachuu khayrii waan hundumaa daddabalachuu barakallahu lakuma wa baraka alaykuma ustaz Umar Khadiri bima shumilkaa wayyuma walin horaa buulaa gadda duruma مركز حياة القلبي خبجما في جالتما أستاذ عمر خضرين كان هجنم كنا بقى جمدني برتوت